Waaree booda eegalee kun garuu bifa jijjiiree saamicha akkasumas qabeenyi gubateera. Haala ture kanatti man magaalattii kan jiraatan Eda'oo Baqqalaa Daawwanoo fi Guutamaa Muhammad Sultaan gaafadheera. Somaalee ta'ee Oromoo ta'ee wal faana dhaabbate yeroo kana maaliif hireen nama gurraachaa harka poolisii hooseenuu baay'ee hamaadha. Ilaalchi jarri nama gurraachaaf qabanii fakkaataan seera hiikkatanii fakkaataan namatti hidhanii hedduu balaa waan ta'eef hiree kanarratti immoo martuu wal fakkaata. Walbira dhaabbateetiin adeemsa hojii dogoggoraa kana falmuun waanuma ture ammallee jira. Ammayyuu ilmaan Oromoo hedduutu bifa laayif bakka bakki jeequmsi akkasumas ammoo bakki mormiin ka'aa jiru hirmaateetiin sagalee isaanii uummata lammii biyyaa wajjin mormii dhiyeessaa jiru. Nama hidhamee jiru ajjeesan kanatu uummata aarsee manaa baase. Osoo ragaan kun jiru abbaan alangaa yookiin prosecutoriin magaalichaa poolisii kana maaliif hagamma hidhuu dhabeedha. Dalagaa irra ari'uun gayaa miti. Namni walitti qabamee achi duratti gadda ibsachuu eegalee achumaan namni heddummaataa dhufe gurraachi keessa jira, adiin ni jira. Warreen tokko poolis steeshinaa cabsuu tiraay godhanii dhagaa fi waan adda addaa poolis steeshinatti darbachuu eegalanii achirraan istoorota gurguddaa akka taargeet jedhamu isuma fuula dura jira. Karaa afuriin awutozoon jaanii istoorri biraallee achuma jira. Yoo sanboota achiin akkasitti namni waa cabsu eegalee tooraas cabsanii meeshaas keessaa guuraa darbaa kaanis cabsa makiinaa poolis steeshina seenuu dadhabanii poolisni dhaabbatee eeguu ture. Sanboota namni karaa waa caccabsu eegalee garuu bakka wanni sun itti tahee namni hiriira nagayaatii fi karaa nagayaatiin ibsachaa akkuma ture. Garuu falee galgala yeroo bira halkanii manneen hedduu karaa san irra jiran akka gubachaa ture. Biildingii gurguddoon ibiddi itti qabsiifamee manneen jireenyaa hedduun akka ibiddeetti qabsiisanii boba'aa ture galgala argaa turre. Yeroo hedduu jastisiin nama gurraacha yeroo ajjeesan hin jiru. Jastisiin immoo yeroo nama adii ajjeefaman adda. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hangaa Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoota 100 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa irra ibseera. Lakkoofsa manaa guyyaatti yeroo argamu kun kan duraati. Dabalataan har'a namni tokko du'uun gabaafameera. Gama kaaniin tatamsa'inni vaayirasichaa dabalaa waan dhufeef seerri to'annoo dhukkubichaaf bahe akka sirraa'uuf jedhu qindeessituun koree ministeerotaa fi ministeerri nagaa Mufariyaat Kamil ibsaniiru. Naannoo kibbaa godina Gaamo Gofaa nagaa Cobaabbaa jedhamutti rooba hamaa roobeen lolaa fi dhoqqeen garmalee sigigaachuun lubbuun namoota 10 darbe. Ajajaan poolisii godinichaa Koomaandar Rattaa Taqluu lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u himaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa Libaanan keessa turan 337 galmeen imalaa qophaa'ee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an taasifameera. Har'a Beeruutii kan ba'an lammiiwwan Itoophiyaa kun gara biyya ofiitti deebi'uuf kana dura doolaara 550 baasanii kan turan yoo ta'u maallaqi isaanii guutummaan deebi'uuf isaa Libaananitti kan argamu waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama biraan sochiin har'aa kun haala adda addaan kanneen rakkoo keessa jiraniif lammiiwwan biyya ofiitti deebi'uu barbaadaniif abdachiisaa ta'u koreen hojii raawwachiistuu hawaasa Itoophiyaa Libaanan keessaa ibsaniiru jedha gabaasi Ababaayyoo Gabayyaa'u. Dargaggoonni magaalaa xiqqoo naannoo Dassee keessa jiran fedha ofiin kaka'uudhaan sooshaal miidiyaa gargaaramanii kanneen yeroo rakkisaa ta'e kana keessa deeggarsa barbaadaniif maallaqa walitti qabanii jiru. Hanga ammaatti qarshii miliyoona 2 ol walitti qabu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa magaalaa Miniyaapolis keessatti namni gurraachi tokko harka poolisiitti du'uun roobii kaleessaa mormii hookkaraan guutame kabiroo dhaqqabsiisee jira. Televiziyoona irratti fakkiin mul'ate poolisiif hojjettoonni ittisa ibiddaa suuqii ibiddi itti qabsiifame fuulleetti kan argaman ta'uu mul'ise. Ibiddi sun kan qabate fuullee buufata poolisii hiriirtonni mormii kibxata darbe poolisii waliin walitti bu'anitti ture. Aariin namootaa kan belbele wixata darbe gurraachi lammii Ameerikaa George Floyd jedhamu dhimma foorjariin wal qabatee shakkamaadha jedhamee erga qabamee booda harka poolisiitti erga du'ee booda. Viidiyoon moobaayila harkaan waraabame Floyd harkisaa boodatti hidhamee lafarra erga ciibsamee booda poolisiin adii morma isaarra jilbaan dhaabatee mul'isa. Floyd hafuura baafachuun dadhabe jedhee poolisichatti ennaa iyyatu dhagahama. Garuu poolisiin sun daqiiqaa hedduuf erga inni socho'uu dhaabeeyyuu morma isaarra jilbaan dhaabatee jiraachuu mul'isa.
boodarras hospitaalatti geessamee lubbuun isaa darbe. Bulchaan magaalaa Minneapolis Jaakob Frey abbootiin alangaa naannoo poolisii morma Floyd irra jilbaan dhaabate sanarratti himannaa yakkaa akka dhiyeessan gaafataniiru. Namni Floydiin ajjeese sun maaliif hin hidhamne jechuudhaan Frey tuuta oduuf ennaa ibsa kennan gaafatanii jiran. Yoo anis ta'e namni kabiroon badii dalage ta'e hidhamuu qabaa jedhan. Mirgi Floyd dhiitamuuf dhiisuu poolisiin konyaa Hennepiniif FBI'n qorataa akka jiru ta'uun ibsamee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp